qophiilee isiniif dhiheessaa turerraa gammaddanii barumsa guddaas akka argattan abdii qabna. Amma gama qophii xumuraatti ceena. Qophiin dhumarratti isiniif dhiyaattu diraamaadha. Tunis ni dabartee kutaa 3ffaa dhageeffadhaa. Tunis ni dabartee tarraafii murteessee tanbiiraanii dhuftii. Tunis numa kottee lubbuu ani hattee inshaallah nirkatti. Tunis ni dabarti. Barreessaa fi qopheessaan Abdul Jaad Ibrahim. Taatonni tuuta tabaroo. Tunis ni dabarti. Jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hilee. Tunis ni dabarti. Tarraafii murteessee tanbiiraanii dhuftii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Hedduullee hojjeturuun keenya gaarii miti. Mee waa'ee zulmii tanarraa waa xiqqoo mari'anna jaallan. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam zulmiin tun guyyaa qiyaamaa dukkana namatti taatii jedhan. Mee obboleettii teenyarraa yaada fudhanneeti walitti dachaana. Obboleettii teenya Bilqiisaas baga rabbiin nagayaan maneedhaa cubbuu keessaa si baase siin jenna. Obboleeyyan kiyya gaa'isiinis yaada gabaabaa marii teenya tanarra qabdi. Bara gurraatii fi bara gaafaatii jiraa jetti. Mee isumarraa adda baafannaa kaalandara biyyatamii akka ta'es hayyee Bilqiisaa dhiyaadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee eelaal bara gurraatii fi bara gaafaatii jira. Qoosattiin jiru obboleeyyan dhugaadhaa qalbiin dhaggeeffadha. Gaaf tokko jaangaa beeytaa manguddoon naa hime. Manguddoon teenyatuun gaa waa hedduu beeyti isinii galee bara gurraatii fi bara gaafaatii jira jaan. Nama tokkootu jabbii qaba ture. Jabbii isaanii tume yeroo hedduu gurra qabeetuma tumaa oola jaan. Achiin jabbiin sanis guddattee dibicha taate. Yeroo dibicha taatu gaafa baaste jechuudha. Gurbaagaa yeroo inni tumu isinis gaafaan diruu jalqabdee akkasitti hayyuu bira dhaqeeti yaaboo jabbiitii gaafa isiin xiqqoodhaa nagee homaan bobbaasee galcha. Ammoo eega guddattee dhiyoo tana firraa hin dadhabee jee malli maalii jee gaafate. Beekaan kunis akkana jechuudhaan isaa deebise. Badiin waanta jabbiitii miti teetii jeen akka mijjannaan jabbiin gaafa duraan xiqqoo turte gaafan qabdu gurra malee. Saniif yerooti uleen cafeetu si jalaa caljette. Ammoo guddatee dibicha ta'e. Gaafas biqilchee jira yerooti qoronfilaadhaan si dhoytu waa caljattee siif hin diltu isinis uggaa laalatte gaafaan si dirti siitu bara gaafaatii fi bara gurraa addaan wallaalee bara gurraatis akka gurraa deemu bara gaafaatis akka gaafaa deemu qaba. Maanaa isaa gaa'isunumaaf hin dhiisaa akka feetaniif fassaradha. Galatoomaa fayyaa di'a. Jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hilee. Sheekh Adamsa gabaabduu takkaan qabaanaa hayyamtanii. Ayyee khaydu baddu. Obboleeyyan kiyya mee guuta kadhaamsa tokko haa dhaggeeffannu hin jarjarina. Obsaan eega obsaan dhaggeeffadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أبليان إيمانا الرغدان كن يدكوب دغوتين كبمني جرا دغوتا كاو غفلا وني جنون كن وان لالا تديفني وان لالا نيوجچودا تنافوغا دغوتا نغيسا كمي بانا وان جو غبابسيتين سنيما دغو غيسا بو داف درمي وان دغونو فدوتي كشولينا لالو جلكبا معسيادا اكسما سايبن تاني كبچودا بكنتاني اولو غدونا مودو ايران فچودا الريدون نما وان دونو نتين فكاتو harka keenyaan geessinee awwaallee daganna. Ayata armaanolii qasuura Al-Imraan keessa jiru kaniin isinii dubbisesan achi keessa rabbiin sirriin nu bayyanoomse. Kullu nafsin zaa'iqatul mawt. Lubbuun cuftinuu haddaa du'aanii habbuuqqattii nun ja'a.
ammoo galata takkaa'uu mindaasii haa harkatu guyyaa qiyaamaati. Namni gaafa akhiraa san ibidda jahannamirraa fageeffamee jannata seensifame dhuguman milkaa'ee nun jaa. Tanaafuu obboleeyyan kiyya milkii yoo barbaanne du'a yaadachuu heddummeessuudha. Du'aaf qophaa'uu nu feesisa. Namni niin du'aa yoo beekee hin talisoomu. Akkasii duniyaan biyya carraaqataati akhiraan gandagalataati dalagachuu nu feesisa. Gartee amma saayinitti aanu san akka jedhutti wamal hayaatu dunyaa illaa mataa'ul ghuruur nun jaa. Jiruun duniyaa tuni meeshaa daguu malee waan taane yoo addunyaaf bolollee jala ceene if dagan. Tanaafuu obboleeyyan kiyya ibaadatti haa jabaannuun dhaamsa kiyya. Namuu guyyaa duunun beeynu haa qophoynu. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله وبلينك يا قرصصا ورقل بلان فرد ربنا هاقدو نهنداه ورخاتمان تلت ربنا هاتاسسو. جزاكم الله خيرا قلتهما حياهما تونيني دابرتي ترابي مرتيتي تنبيراني نوتي. Taatota diraamaa fi qopheessaa diraamichaa obboleessa keenya Abdul Jawaad Ibrahim guddoo isin galatoomfanna.